Mee fuulduraaf nashiitota haaraa gadhiisuuf akkamiin qophoofne? Inshallah ta'ala hayyama rabbiitiin yoo rabbiin keenya nuuf fedhe yeroo boqonnaa qabnu yeroo silaa gartee qaraatiidhaas boqonnaa irraa qabnu inshallah ta'ala hawaasa keenyaaf waan bareedduu waan bu'aa qabaa dalaguudhaaf hayyama rabbiitiin biiznillaahi ta'ala qophiidha jennee jirra inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan keessanii? Maqaan keenya Araba Liyyiin jedhama. Araba Liyyii dhalataa isaa? Dhalataa gaara mul'ata aanaa Giruwaati. Maashaallah dabbal mootii gaara. Mee nashiidaa ta'e hedduu caqasuun ture yuutuubii fi tiiktook irratti ijoolleen akka olii gatoofti. Mucaan san eeysaa jeetiin akkasitti lafee baadiyyaarraa dhufee jechuudha. Mee nashiidaa san akkamitti akkasii baasuu dandeessi? Duraan dursee istiiroo baadiyyaadhaa gartee arraan tanaa nu biratti argamuudhaaf hedduu galatoomaa isiniin jenna. Nashiidaan san gama utubaatiinis ol baatee jirti. Kanaafuu nashiidaa hedduu waraabu ture gama yuutubaanis jechuudha. Mee nashiidaalee san keessaa tanatti tolte tawaa'ee quraanaa? Nashiidaa xiyyaa taniin gartee kan jara dhokoo isaa tokkoffaa irratti nashiidaa waa'ee quraanaati. Yaa quraana rabbii jecha mi'aawaa yaa quraana rabbii jecha mi'aawaa mucjizaa kufriin tinqabne quwwaa safuudha qur'aana beekuudha buune haa barruu labzii fi maanaa wajjiini jetti nashiidaa waa'ee egaa qur'aanaa haa barannu haa jajjabaannu jettu. Mee nashiidaalee san keessaa tanatti tolte tawaa'ee quraanaa warreen iimoo fi waatsaappiin barachaa jirtan tajaajilte takka mee nashiidaa san sirriitti akkasitti bareechiitiin maxxansiitiin naa jee nashiidaa san hedduudhaan fada. Warreen diin barachaa jirtan imoodhaanii zuumiif waatsaappiinis kan baraa jirtanii fuuldura nuuf deemaa nuuf jabaadhaa diiniin waan hamtuu daawwachuun yeroo teen fixinii kana hodhaamsinii waan hamtuu daawwachuun yeroo teen fixinii kana hodhaamsinii. Maasha Allah tabaarakallah. Inshallah anis nashiidaan abbaabta tabaadiyyaa. Abshir abshir inshallah istiidoo baadiyyaa abshir. Daawwattoota fi hordoftoota keenya achumaan mucaa kana tiiktook isaa fooloo yuutuuba isaa sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. An istiidoo baadiyyaati nagaan tura.